Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kummaatiif jira jirtu bakka jiraattan baga nagaadhaan dhuftan namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha guddaa galatamaa ulfaadha. Egaa qophiilee isinii qabadhee dhufee wajjiniin wanna faana turaa viidiyoo kanaan xumuraa daawwadhaan isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo adda isinii qabadhee dhufe keessaa wallaahi viidiyoon kun baay'ee tokko na gaddisiise ilaaleetiin isinillee mee ilaalaatii yaada keessan naaf qoodaan isiniin jedha. Barri alana kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Obboleettiin keenya kun iskiriin kanarratti argaa jirtan kun fuulli isii haasidiitti namuudhaan badee jira jechuudha. Wallabdee warraaf abbaa manaa gidduutti uumame jechuudha. Gidduu isiitiif gidduu abbaa warraa isii yookaan jaalallee isiitti uumameen jaalalleen isii abbaan manaa isii kan isiin ilmoo tokko irraa argattee jirtu hasidii fuula isiitti naquudhaan fuula isii kana balleessee jira jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan lubbuun isii hafallee alhamdulillah wanti bara kana dhagaa jirru abbaan manaa warra ajjeesee warra abbaa manaa ajjeesee jechuudha. Waan gurraan nageenya rabbiin jaannuun agarsiisin inshallah rabbiin balaa kanallee nurraa haa deebisu. Bakka jirtanutti du'aadhaan jabaadhaa. Wallaahi kun yeroo dhumaa waan ta'eef akiroo zamaanii waan ta'eef wanti dhagaamu waan namatti tolu miti jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun isin viidiyoo kanarratti argaa jirtan kun abbaa manaa isii kana jaallattee itti heerumtee jechuudha. Fedhii maatii malee bakkeetti wal jaallatanii akka wal fuudhanii ilmoo tokkollee akka walirraa qabanudha. Egaa wanti kana feduu hinaaffaadha jechuudha. Dhiirri baay'ee namatti hinaafu ajaa'idha jechuudha. Keessumatti iyyuu namni gochaa gara jabina akka kanaa maaliif walirratti raawwata nam tokko akkuma jaalalaa walitti dhufe wal jibbuun illee hin jira jechuudha. Akka gaafa sana immoo gammachuudhaan walitti dhufes naasuun ni jira jechuudha. Kanaaf gaafa walii ta'uu dhiisanu gaafa hinaaffaan baay'atu nagaadhaan adda ba'an innis jireenya isaatti fufuu hin danda'a. Rabbii waan akkanarraa nu haa eegu isiniin jedha. Egaa gara qophii lammaffaatti yeroon isin dabarsu Ajjee fi Caaltuudha jechuudha. Yuutuubaroota keessaa yuutuubara Yamanii keessaa egaa Ajjeenii fi Caaltuu yookaan Shaashatiif jechuudhaan kan beekamanudha. Guyyaa dhagaa fi uummanni dhiyeesse keessa baay'ee tokkoon kan nagarrame jechuudha. Nam tokko namni akka walitti dhufiinsi jiru adda ba'anii adda jiraachuunis ni jira. Gaafii nama tokko baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Gaafii kanaan kutaa sadaffaa moo kutaa afuraffaa deebisaa jirti Caaltuuni. Gaafii sana keessaa kan baay'ee na ajaa'ibe nam tokko abbaa manaa isaa jalqabaa jechuun dhugaa dubbachuuf iyyuu illee dhiisee kan biraatti heerumiyyuu akka abbaa manaa isaa sana jalqabaa ta'uu hin danda'u. Isaafillee akka warra sana lammaffaa ta'uu hin danda'u tokkoffaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo meeqallee fuudhe jechuudha. Kanaaf namoonni tokko maal gaafatu Caaltuu adda ba'uu keetiin busitti dhagahame. Isarraa adda baatee baga ittiin adda baatee kan jedhan ni jiru jechuudha. Akkasumallee Caaltuun guyyaa addaa kan dubbatte keessaa kan baay'ee na ajaa'ibe gaafii guddaa natti ta'aa ture. Piraankii dheedhaa turre jechuudha. Garuu immoo ani baay'ee silan amanuuf Caaltuu baay'ee tokko nan amanaani haasaasii keessa jechuudha. Piraankii miti jedhaa jirti. Meegaa inshallah dhuma isaa walumaan ilaalla. Yeroo ilaalnee jennu ani akka yaada kan kututti piraankii dhuma natti fakkaata. Sababni isaas Caaltuun maatii masii argitee waan tokko qajeelfachuudhaaf waan biyya galte gidduu kanatti immoo maaliif akkasii hin goonu piraankii maaliif hin goonu jedhanii waan piraankii dalagaa jiran natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Garuu gaafiif deebii namni gaafii gaafatan irratti deebiin isiin kennite piraankii miti jechuudhaan jechuudha. Piraankii miti dhugaadhuma wal fuudhanii jiranii kan jettee deebifteedha jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibe. Sababni isaas akka nuti hubannee jirru anas isinis tani piraankiidhuma jechuudha. Namoonni tokkos immoo dhugaadhumatti fudhatanii achi jala deemanii waa hedduu kan barreessaa jiran ni jiru jechuudha. Gaafii akkanaallee namni gaafatan dhorkaadha jechuudha. Gaafiin kun dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan boriyyuu isin baga ittiin adda baate baga irraa namicha sana akkana taate namni hedduun keessan jala deemtanii abaaraa jirtan jechuudha. Ajjee akkasuma isii viidiyoo isii jalallee deemtanii baga ittiin adda baate namicha maaloo kana jettanii kan abaaraa jirtan kuni jireenyi keessan borii yaadadha jechuudha. Borii jarri walitti deebi'anii piraankiidha gaafa isiniin jedhanii jedhan dhugaa ani hin beeku. Kanaafuu jireenya warraa abbaa manaa keessa galuu otoo dhiisanii jaalallee lamman gidduu galuu otoo dhiisanii baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Maaliif jennaan wanta gidduu kana keessa jiru waan kaameraa fuuldura kanaa malee jireenya jaraa dhuunfaa keessatti maal akka ta'aa jiru waan hin beekne irraa dubbachuun immoo waan gurraan amma dhagaa jirru kana malee
baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Garuu namoonni hordoftoota isii taatanis hordoftoota isaa taatanis gaafa jarri viidiyoo gadhiisa waan badhaatoo jala deemtanii barreessuu dhiiftanii baay'ee gaarii dheedee yaada. Yaadni kiyya kanumaan dogongora dhiifama naa godha. Piraankiin akka piraankiitti hojjetamee diraamaan akka diraamaa ta'e baay'ee namatti tola. እባካችሁ ፎሎ አድርጉኝ የሀገሬ ልጆች። እኔ ድጋሚ ለማፍቀር ልቤ ተሰብሯል። ምክንያቱም በዚህ ዘመን የሚፈቀር ወንድም የለም። እንደገና እኔ ፎሎ የነቃጠሉብኝ ፈጣሪ ያቃጥላቸው። እኔ ከዘር ከሃይማኖት ከብሔር ምንም ነፃ ነኝ። ሰው ቢሰድበኝ አልሳደብም ወጥቼ። ግን ቲክቶክ የተቃጠለ ስንት ጠላት አለኝ። ስንት ቢወደኛል። የምትወዱኝ ከሆነ ዲዩት አድርጋችሁ አሳድጉኝ። 1000 እንኳን አስገቡኝ። የእውነት በጣም ነው ያስጠላኝ ህይወት። እንዴት ሆኜ እንዳመጣው ታይታችኋል። ከሞት ተርፌ ክሎሬክስ ጠጥቼ ዛሬ ራሱ ልጠጣ ብዬ ነው ገዝቼ። በቃ ለምን አልኩኝ። ደግሞ ያሳድጉልኛል ይወዱኛል የቲክቶክ ቤተሰቦቼ ብዬ ነው። እባካችሁ አሳድጉልኝ። የእውነት ከፋኝ። ቲክቶኬን አጥቼ መኖር አልችልም። እኔ ቲክቶክ ለኔ ጓደኛዬ ነው፣ ሁሉ ነገሬ ነው፣ መጽናኛዬ ነው። የተሰደብኩበት ዱርዬ የተባልኩበት እብድ የተባልኩበት እኔ ቲክቶክ አጥቼ እንዴት ነው የምኖረው ጋይስ? እብድ ተብዬ ስንት ሰው ሰድቦኝ፣ ስንት ሰው ሞልጮኝ፣ ስንት ሰው አጥቦኝ ማለት ነው። እና ለዚህ ፎሎ አስደርጉኝ፣ ፎሎ ለምኑልኝ። በአንድ ቀን ጠቆርኩኝ። 4 ቀኔ ነው ሊብስ አልገባ። እኔ ሞቴ ነው በቃ ሞቴ ነው። ሞቴ አድርገው ዲዩት አድርጋችሁ እስቲ ያሳድጉ፣ ፎሎ አሳድጉ። Egaa viidiyoo Fatihaa Mujaahid akkuma daawwattanidha. TikTokiin irratti gubatee jennaan kiloroksii dhuguudhaa kan inni isa jettee dhugdees ni beekta dhugaa keetii. Garuu dhugaa dubbachuu fi ani boo'icha sobaa akka kana namni as ba'e viidiyoodhaan as ba'e boo'uu kana na ajaa'iba. Akkamitti bimaanis hin qabamne natti himaa. Inna baay'ee nama ajaa'ibaa. Fatihaa garuu wanta itti dubbattuuf wanta itti hojjettu faallaa deema jechuudha yeroo hundumaayyuu. Ati nama ilmoo islaamaatii akhlaaqa islaamu gisee dubbattu dhugaa baay'ee sirraa bareeda. Garuu hojii kan keetiin immoo adda deema jechuudha. Ati nama ilmoo islaamaatii akhlaaqa islaamummaa uffadhaa. Haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef isiniin jedha. Qophiin koo kanumaan xumureera. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Gurbaarra maal taateet barumsa barfatte? Jaarsa wayit birri ibbagat. Atoo barbaachisaa turteere? Laakki birricha irra dhaabbateen.